meeshaaleen daawwannaa kanaaf dhiyaatan kun nama kan biraan akka booji'aman fakkeessanii abdii isaatiin qawwee tokko gatteetta jechuun himata itti banan. Innis birrii 1,080 kaffalee bu'aa dadhabbii isaa otoo hin argatiin sababa hin beekamneen bara 1958 waggaa 47ffaatti soorama bahe. Koroneel Abdiisaa Agaa otuu kanaan jedhanii bara baay'ee dabarsanii rakkina isaaniitiin namni gootii Oromoo akkas ta'anii booddee namichi isaan biyya Xaaliyaaniiti wajjiniin mana hidhaati ba'anii shiftaa ta'an suni biyya Itoophiyaa gobunyiitiidhaaf dhufe Tiitoonni jedhamu kun yommuu inni dhufu amma inni Abdiisaa Agaa yookaan mangistiidha yookaan immoo nama mangistii taanee jiraatu nasima jedhanii dirree aeropilaaniitti eeganii turan garuu Abdiisaa Agaa biyya sana hojjete. Abdiisaan filannoo waan hin qabneef lafa haati warraa isaa dhaalaan argatte irratti qonnaa eegale. Yeroo kana duraan yeroo inni tulluuwwan Xaaliyaanii irratti wayita inni waraanaa turetti birrii fudhatee odeeffannoo deddeebisaatii kan ture Tiitoon waraana addunyaa lammaffaan booda mootummaa biyya Yuugooslaaviyaa ta'ee Itoophiyaa daawwachuu dhufe. Tiitoon kan beeku Meejar Abdiisaa yookiin Antooniyoo waan ta'eef Abdiisaan biyyattii kanatti bakka guddaa akka qabuu fi isa simatu eegee ture. Garuu dubbiin akkas miti. Wayita Tiitoon Itoophiyaa gahu simannaan cimaan godhameefi namoota simatan keessaa Meejar Abdiisaa yookiin Antooniyoo isa hoogganaa turee fi kabaja guddaa qabu namoota keessaa barbaadee dhabe. Ija isaa amanuu dadhabe. Namoota tokko tokkoon ilaaluu jalqabe. Abdiisaan hin jiru. Tiitoon Abdiisaan eessa jira jedhee gaafate. Ambaasaaddara ta'ee biyya alaa jiraa jedhan. Biyya kam jiraa jennaan deebiin callisu ta'e. Tiitoon baay'ee aaree Abdiisaan yoo dhufe malee jedhe. Deebii biyya keessa hin jiru ta'e. Tiitoof Abdiisaan otoo wal hin argin Tiitoon biyya isaatti deebi'e. Bara 1964tti siidaan Finfinnee laga Harree jiru yeroo Xaaliyaaniitii deebi'u Abdiisaan barbaadamee dhabame. Walharkaa fuudhinsa irrattis hin hirmaanne. Tarii du'uus hin ooltaa jedhamee odeeffame. Siidaan kun erga deebi'een booda Abdiisaan barbaadamuu jalqabe. Barbaadanii barbaachisanii akkuma ta'etti argatan. Abdiisaanis tole jechuun mooticha Haayile Sillaasee waliin wal arganii wanta baay'ee yeroo dheeraa fudhatanii haasa'anii booda gootummaa isaa dinqisiifachuun aangoo koloniilummaa kenneefi gara hojiittis akka deebi'u itti hime. Abdiisaan erga soorama bahee hojiitti deebi'e jedhamuun isaa baay'ee isa ajaa'ibsiise. Yeroo muudama kanaatti konkolaataa Oppel badhaafamee qabatee gara mana isaatti deebi'e. Kanaan booda Abdiisaan maasara mootummaatti galee mooticha Haayile Sillaasee waliin socho'uun hojii isaa ta'e. Kunis hojii ta'ee Abdiisaan nu caalaa mooticha Haayile Sillaaseetti dhiyaateera jechuun namoonni yeroo sana aangoorra jiran hinaaffaan isaan qabe. Barattoota jeequmsaaf kakaasaa jira. Namoota abiyootii sochoosanis ni deeggara jechuun ragaa ta'a kan jedhan hunda qabatanii himatatti banan. Abdiisaan ani sobaan himatamee mana murtiitti dhiyaachuu koo anaaf haaraa miti jechuun namoota isa himatanis mana murtiitti qaanesse ofii bilisa ba'e. Kanaan booda namoonni aangoorra jiranis Abdiisaa qabanii ji'a 2 mana adabaa galchan. Abdiisaan haala kanaan otoo jiruu Haayile Sillaaseen aangoorraa bu'ee dargiin bakka bu'e. Bara 1967 meeshaa harka isaa jiru deebisee akka soorama bahu gaafatee yeroo lammataaf soorama bahe. Abdiisaan wayita mana barumsaa humna waraanaa hoolotaa keessa turetti Mangistuu Hayilamaariyaamiin deebisee ture. Walitti dhiyeenyas qabu waan ta'eef gocha dargii uummata irra gahaa ture baay'ee balaaleffataa ture. Akka gorsaattis Mangistuutti himaa ture. Akka fakkeenyaatti kaasee yeroo ati rasaasa 30 gatte ani siin dhiisne maaliif uummata daraarsite jechuun gorsaa ture. Mangistuun garuu keessa isaatti Abdiisaa irratti jibba horachaa dhufe. Mootummaan darbu yeroo sana mormitoota biyya keessaa biyya alaan muddamee waan jiruuf Abdiisaan soorama bahee jiraachaa otoo jiruu kottuutii loltoota leenjisii dirqama lammummaa kee bahi jechuun ajaja dabarse. Abdiisaanis haaluma ajajameen dirqama isaa bahe. Kun otoo kanaan jiruu
fulbaana 30 bara 1970 Abdiisaan dhibamee konkolaataa isaa kaafatee hospitaala yeroo sana Kibir Zabanyaa jedhamu yaalamuuf deeme. Maatii isaattis dhukkuba isaa waan hin himneef biyyi nagaadha jedhanii isaanis geggeessan. Akka mana yaalaa gaheen dhukkubni isaa sakatta'amee dhibee mar'immaanii akka ta'e itti himan. Onkoloolessa 1 bara 1970tti wal'aansa yaalaa garaa baqaqfatee ni fayya jedhamee utuu eegamu onkoloolessa 3 bara 1970 konkolaataa isaatiin manaa bahee utuu hin deebi'in lubbuun isaa dabarte. Leetanan Kolonel Abdiisaa. Maqaa Leetanan Kolonel Abdiisaa Aagaatiin kitaaboleen garaagaraa sirboonni adda addaa fi maqaaleen manneen barnootaa bakkeewwan adda addaatti moggaafamaniiru. Manneen barnootaa maqaa Abdiisaatiin moggaafaman keessaa manni barumsaa sadarkaa 2ffaa Fiichee fi manni barumsaa sadarkaa 1ffaa Najjoo bakka dhaloota isaatti argamu kaasuun ni danda'ama. Maqaa Leetanan Kolonel Abdiisaa Aagaatiin wanti hedduun haa barreeffamuyyuu malee siidaan yaadannoo jiraachuu akka qabus namoonni tokko tokko ni himu. Goota kana Oromoodhaan kan daangessitee dhiiftu miti. Itoophiyaadhaan illee kan daangessitee dhiiftu miti. Afrikummaa keenyaan kan qabsaa'e akka addunyaatti beekamudha. Sanarras darbee immoo akka biyyaattis biyya isaatiif kan lole lola Somaalee keessattis kan hirmaate goota beekamaadha. Goota kana nuti amma qoonnee goota Oromooti yookaan goota Wallagga Lixaati yookaan goota dhuunfaa goone kanaas nuti goota addunyaati, goota beekamaadha, goota ardii keenyaati. Goota kana tangoonee maqaa isaa ol kaafnee akka naannootti sochoosuu yaalla kan jedhu wanni haasa'uuf kaanii jira. Kun eenyuun fuuldurattuu gootota biyya kanaaf qabsaa'an keessatti kan makamee waamamuu qabu. Kanaaf immoo tokkoffaa adeemsa magaalaa sanaa jiniin jalqabneen siidaa isaa hojjechuurraa kaanee jechuudha. Mootummaan naannoo haalattiin karaa mana barumsaatiin nu gargaare sanaan kan caalu deeggarsa abdii jedhu qabna. Leetanan Kolonel Abdiisaa Aagaa bara jireenya isaa guutuu qabsoon kan dabarse ta'uu seenaan jireenya isaanii. Gootni kun wayita dachee Awurooppaa biyya hin beekne keessa turetti illee gootummaa fi tooftaa addaa maluu danda'uu isaatiin humna waraanaa Naazii Faashistii lammiilee biyyoota biroo jarreen kana falman of duuba hiriirsee mo'achuun seenaa guddaa addunyaa kanarratti galmeessiseera. Erga biyyatti deebi'es humna waraanaa adda addaa hoogganuun milkaa'eera. Abdiisaan biyya ormaa keessatti baay'ee dararamaa fi rakkataa kan ture ta'ullee goota eenyummaa fi saba ofii hin irraanfanne akkasumas dhiibbaaf hacuuccaaf kan hin jilbeeffanne qabsaa'aa cimaadha. Mootummaanis ta'e uummanni Oromoo gootota qabsoo farra nafxanyaa keessatti wareegaman yoomiyyuu kan yaadatudha. Qabsaa'aan du'us seenaan yoomiyyuu hin irraanfatamu waan ta'eef.